الله وبركاته. بليين ورز درجة إرتن عندما كيسنوتو قسم عدمانات ننقبه سيران سنقبه اسم يافان عندما كيسنو أفواني سنجيكرا جمانو مانو وروني سورة سيناتي يوكين نمنيك آتو ولا بان تيبي إن شاء الله كيرت اللين دول جمانو مانو سنجيكي ورباندتي الرئيس قد بواشين بولتيشيا وفتو آتمانا في بولتيشيا هاو فتو سننجيش واربانيت أكا الرئيسين دول واني وقين جار سلام قبل جمولين سنجرت وانت تيبي الرئيسين دولنا على سننجينا مقارب بيتين اسن قبل جرا أفواني يو دلي دلقاتو ديم تنقفا اتفاقا masih ayo radika tu dem tam kofe senje chiwa arbaneti kas inshallah ube asmati agolam nu inshallah aye ube shabakan base jirabuni da shabakan darbe je te akas inshallah tumranne jere khali aye boleh nyato qoyatu sindi Dursa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akkasuma anillee gara kootiini afoonanillee hidheetan jira namoonni immoo akkuma kana jaarsa lama maaloo jettanii suuraa kiyyarratti viidiyoo hojjechaa jirtanu olii gadi ooftanii waan garagaraa dubbachaa jirtan namni an suuraa wajjin ka'e kunoo as jala jira mubaarik wal galchee namni kun nama akkamii akkanaaf ta'e yookaan nama dubbachuu danda'udha aniif inni kaleessa sobboleessaa har'a sobboleessaa rakkoon qabu uummanni mani abshira rakkoon qabu tananillee itti beekan jira waan teefu sagaleen biyya dhagaa jirani itti himnee jirra wanni kana caalaan jiru waan teefi kanaaf rabbiin isin qabne akka waan kana iftanii isin jenna inshallah warrees jala jiru irtanuunti. Ayyaan illee kanumaa waan biraan qabu hundumti keessanuyyuu warri alhamdulillah baga rabbiin dubbii keessan kayar rafite ammoo waan darbee irraa barnoota fudhachuun dirqama keessan nama gaafa gammadallee miidhuu maafi nama gaafa aarillee miidhuu maafi jireenyi jechuun bultii jechuun miidiyaadha miti miidiyaan bultii ijaarullee yoo diigee malee jechuudha yoo dubbii hammeesse malee akkasuma immoo jechuudha ganamni jidduu jaarsaaf jaartii galee dobbee isaa yookiin dhumni isaa qilleensummarra hafaata akka namni hiriyoota lamaan wal jalatti gidduu galallee booddee isaa yookiin akhirri isaa qilleensummarra hafa jechuudha turii dafee namni sunni wajjin nyaate wajjin dhuge walitti deebuu isaa hin hafu nu yeroo hundaayyuu waa'ee jaarsa jaartii kana keessa galuu anaan jiran qabe aadaa akkanatti hin taane dhaamsatti inni biraa warra jaarsaaf jaarteeti nama gaafa gammadillee nama gaafa jaartii fuudhallee miidhuu maafiku nama gaafa jaartiidhaan wallolallee miidhuu maafiku yaa obboleessa kee abbaa fedhatee ati bultii jechuun isa keessa waliin jiraatan malee isa miidiyaatti waliin jiraatanii miti miidiyaan kun keessaafuu diina bultiiti diina bultiiti dhugaa rabbi yoo bultii diige malee miidiyaan bultii hin ijaaru garuu ammoo itti fayyadama beekuun dirqama jaarsa jaartii walloltee miti keessuma walii eeggachuun keessuma wal araarfachuun keessuma wal dhaanachuun keessumatti irra walii darbuun dirqama gaafa fedhanii gubbarra baahasa ammoo naga buufna ammoo rakkisadha nama barbi bineensa afoo jechuudha bineensa takka waraabessa foon kenneefi foon kana hin nyaatinii jedhu jechuudha namni gaafa oduu takka yookiin dubbii takka miidiyaarra ol baase anna ajaa'ibaa ilmi namaa jechuun mata duree ol baasee ka'e gaafa aarii fidhate jechuudha hagee namni waan marqee jedhe viidiyoos akkas godhaa kaasaa maalii godhaa yaaki kaasuu homaa miti ilmi namaa ni kaasa abbaan rabbiin laakkisee garuu duruma maaliif ati waraabessa fiddee jechuudha waraabessa afoo keetta foon jechuudha afoo keette gaafa inni nyaatee liqimse dachaasii hin taatu jechuudha nuuf hunda keenyaaf wanni kun hin laallata jechuudha wanni kun hunda keenyaa yoo laallata maaliidha kumeenna ka miidiyaadhaaf hin finne miidiyaan kun yoo waa balleesse malee dhugaa rabbii yoo waa balleesse malee
waatak hin sirriisu miidhaan jechuudha. Ijoollee baay'ee jiru warri dubbii isaanii miidiyaa kanarra ol bahee dubbii isaanii kasaarte malee dubbii isaanii duuba hafte malee bultii isaanii facaate malee bultii isii walitti qabamte hin argine. Obboleeyyiin keenya hiriyoota kanneen seenaadhaa fi akkasuma boonii galee rabbiin jidduu keessa hamtuu haa qabu. Jidduu keessanii ammoo rabbiin hamtuu isinitti fidanii yoo jiraatan jidduu keessanii hamtuu haa baasu. Akkasuma warroonni wal fakkaata akka ijoollee kanaa jechuudha. Dhugaa rabbii wal jaalannaa haqiiqaa wal jaalachuu yookiin wal duuba deebanii maqaa wal xureessuu waan gaarii irratti malee waan sharraa akka waliin gorsineen dhaamsa keessaafuyyuu ana hanga fedhe hiriyaa yoo qabaadhe jechuudha. Hanga fedhe hiriyaa yoo qabaadhe ni du'a malee jireenya kiyya dhuunfaa keessan galtu jechuudha. Hiriyyummaan waan biraa bultiin waan biraati. Of eeggannoo godha marti keessan yeroo ammaa kun albeedha nama mura dhugaa rabbii ati hiriyaatti gaafa asii waa itti bira kaatte boru garuma biraatiin dhageetta jechuudha. Waa akkasii sanarraallee abbaa fedhillee yoo ta'e lubbuu kiyyaalaan jalqabe of qusadha. Boru maaliidhaaf namni kun gaafa wal dhabe waan gaarii waliif yaadu namni yeroo takkatti wal dhabe jechuudha. Ilmi namaa kun gaafa wal dhabe jechuudha waan gaarii waliin hin dhaamu jechuudha. Waan gaarii waliin hin jedhu. Kanaaf wal jaalachuu waan biraa hiriyaa ta'uu waan biraa hiriyaa fi bultiin garagara akkasii adda beekaa qabadha. Abbaa fi namaan ta'e hiriyaa keeti malee bultii kan keeti miti. Obboleettii keetan akira abbaa feete ta'e jireenya keetiif jireenya hiriyyummaa gaafa wal qabsiiste rakkoo simarra gaya waan ta'eef dhiibba simarra gaya waan ta'eef jireenya hiriyyummaatii fi jireenya bultii kan kee adda baasii beekin dhaamsa kiyya isa akiraati isin jechuu barbaadetti obboleeyyan keenya warroonni hiriyyummaa fi bultii wal qabsiiftanii wajjin jiraataa jiran jechuu barbaadetti asumaan dhiifama inni biraa jechuudha. Hawaasni keenya kun miskiina sii godhuudhaaf illee jarjara sirratti illee waan hin taane dalaguudhaaf jarjara jechuudha. Maaliidhaaf bishaan gabatee keessatti walumaa gadi kaata garuma qilleensi jiru fiiga jechuudha. Kanaaf namni jidduu namaa seentan namni keessaafuu jireenya bultii keessa jiraattan wallaahi jireenya bultii namaa keessa harka naqattan rabbi keessanii jedha keessaa bayaa har'a ati diiguudhaaf lafa qotta malee boru keellee diigamee argama jechuudha. Silaafuu bultii yoo rabbiin diigee malee hin diigamtu. Garuu sababa akka hin taaneeti. Sababa akka hin taane ani. Sababa bultii namni tokko diigamu akka hin taane lubbuun xiyyaa jechuudha. Atillee sababa bultii namni tokko diigamu akka hin taane dhaamsa kiyya. Ijoollee keenya shamarranii ilaallata yeroo baay'ee wanni kun nu'u jechuudha. Walii himuudhaaf illee kan jajjiru walii fi mul'illee kan jajjiru nu'u jechuu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf rabbiin nu haa eegu. Wallahi jidduu namaa deemanii dubbii qotuu asiif achi jissuu hiriyyarraa fuudhanii dubbii hiriyyaa bira geessanii hiriyyaa addaaf fageessuu haadha manaatiif abbaa manaa jidduu seenanii akka albeetii muru rabbiin nu haa didu rabbiin nu haa baasu hunda keenyaatu rabbi nu haa qajeelchu qajeelfamni tasaa jechuu barbaadeeti. Akkasuma warri miidiyaa daftanii waan namaan hin jedhina billaa aleek booda itti qaanfattan booda itti saalfattan waan ta'eef maaliidhaaf isaanumatu waluma dubbii gadi erbee dubbii walii gad jedhan malee isaanii booddee isaanii walitti deebi'uu isaanii hafu jechuu gaafa san anuma oduu odeessuu fi simannaa dhaggeeffatu takka odeessutu kophatti hafa waan ta'eef waan kanarra of haa qusannuun dhaamsa kiyya nagaatti ulfaadha.